waaqa kadhatee sagantaa isaa eegalu namoota waaqa nuuf kadhatan maanguddoolee arrab qareeyyii ta'anii eebbisaanis akka nutti qabatee haphee ta'eetu nuuf galchuuf gara waltajjiitti affeerraa kabajamoo pirezidaantii Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damisee Bokkuu akkasumas obbo Alamuu Caalaa obbo Warqinaa Caalaa gara waltajjiitti hamilee ho'aadhaan nuuf simadha. Maanguddoota eebbaa keenya hamileedhaan shop rap. No budget. Wahana kabule naga no awul. Nagura no awul. Nagura no awul. Ulana to akaw. Amanu no akaw. Ilkayi naga no awul. Inna kay no awudatu. Udan kay no awul. Ulana kay no abaratu. Barata kay no akaro. Inna ba gudda ave. Gudda na ba tikka ave. Dubane kone na to. Dubane duga to. Kano jere be kaysa to. Me barato da na kana. Dalata arrakan dalata gari kambiyaya bisana ko pakada wang sayna ko anjele rabbi ajed tulluna ajed makana ajed ganashana ajed sappe ajed anele wang ajed anele bitro bandaga gana ko bangabe gabi suwa aye akati abale kanale abara daragesi kuni akka ada oromotti abbaan araddaa jechuun dhaloonni naannoo sanaa eebbatinsa haqaa achi keessaa namni tokko foon cufaa amma isaan abbaa araddaati tuulama hin saaqanii ani himacha. Isaan immoo lamaanuu tuulama garuu isaan foon cufu jechaadha. Amma nan eebbisaan ta'uuf galchaa. Nan eebbisaan ta'uuf galchaa. Hayyee waaqa uumamaa waaqa sagaltama gabraa salama muuranaa waaqa torban baariitu nagaa bullee nagaan oolchi. Irraa godhan oolchi, yoo godhan oolchi, walii galtee nuu kenni, waaqni lafti walii galii nu xaraarame, kan hidhame nuu hiiki, kan dhibame nuu maari, kan biyyaa bahee biyyatti nuu galchi, deessuu nammattee haa guddifattu, nagaa naa hoofkaltu, waaqni roobaa kenni, malkaan bishaanaa kenni, lafti margaa kenni, saani dheedee dhugee aannan haa kenni, waaqayyo ijoollee qaloo nuuf haa kenni. Ijoollee qaroo fayya buleeyyii nuuf haa kennu kan nuuf kenne nuuf haa guddisu dhiiraa dubaraan nu haa qaroomsu biyya keenya irratti abbaa biyyaa nu haa godhu biyya keenya irratti nu jibbu nurraa haa qabu waaqayyo waan baay'ee beekaa ani xiqqaan beekaa kana jedhe waaqnaaf haa fudhatu ijoollee barata kanallee nuuf haa qaroomsu milkii gaarii haa kennuuf caalaatti beekumsa haa kennuuf qabeenya haa kennuuf umurii dheeraa haa kennuuf ogummaa barata kanallee taamil ka'an dhiifama namoota waan xiqqoo ishee asirratti ogummaa keessanii wal qabataa ani daandii qilleensaa keessaa utuma hojjetu dhimma Finfinnee irratti hojiidhaa bahee daandii qilleensaa waan wajjin keenya qabanii Oromoo jedhamu nama baay'eetu jibbaa afaan amaaraan dhageessu hojii baay'een keessatti yoo dubbatu kinaan lama qaxara haa waqaam jedhanii hojii na baasanii itti dhiiseetuma gara waggaa 16 booddee waggaa lamaan darbe yeroo masaafa koo eebbisiisu hambaasan mana koo dhufee fiilmii qopheessaa ture hubadhaa seenaan ittiin hojjettu yeroo kana waraqata ittiin baate sana meeqan laalaa jedhe maal sii godhaa jennaan fi jedhee ishii suuraa kaaseet iskiriinii irratti dhiyeessi gaafa eebba masaafa koo daandii qilleensaatti namni baay'een dhufee ture attamitti akkas irratti barreeffama maaliif hojiitti hin galfan jedhu mirga yeroo gadiitu miti jedhanii isa booddee ati karaa duubaa falmi nu karaa keessaa falmina mirgi keessi eegamanaan jedhanii akka waggaatti tikeeta torba argadhu tikeeta torba jechuun rooppilaadhaan biyya waggaa tokko keessatti biyya barbaade yeroo torba akka naqu lammata immoo akkan soorama argadhu akkan yaala argadhu naa godhe ogummaan keessa nama rakkoo keessaa hin baasa isa jedhu sitti seenaan ittiin hojjetame kanaaf ambaasanillee isin fuulduratti galateeffachuun barbaada dhiifama naa godhaa carraa eebbaatti seenee tan dubbadhee yoo ittiin hojjettan seenaa ittiin hojjettu waan gaarii ittiin hojjettu aartii ittiin hojjettu waaqayyo isin haa milkeessu galatoomaa jedha. Nani bisa membaca, nani bisa membaca, nani bisa membaca.
Ayye yawa guracha gara gara bara imu barata ila nagaan maawul iya keenya nagaa godhu xiqqaan nuuf haa guddatu guddaan nuuf haa godhu warri barate kun illee akkanumatti nama biyya isaanii tajaajilu isaan haa taasisu nama of beeku isaan haa taasisu nama Oromiyaa tajaajilu nama Oromoo tajaajilu isaan haa taasisu barataa qalamni haa mirgisu barsiisaa Oromoo haa mirgisu daldalaan haa argatu qotee bulaan saba caase dachaan haa galfatu. Kanaaf har'a barreeffamtan kun immoo kanumatti akkuma ergaa isaan sinii dabarsan nama hojjetee ergama sinitti kenname galmaan ga'u Waaqayyo sin haa taasisu. Oromoon tokko haa ta'u, Oromoon nagaa haa argattu. Gadaan kan qabu. Biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu, amaan addaan nu haa oolchu, tolaa wajjin nu haa oolchu. Akkanumatti immoo ijoollee tanallee ijoollee baratte kana waaqni biddeena isaanii haa guddisu. Warra barsiisillee akkanumatti immoo isaanillee guddina isaanii haa kennu, guddina isaanii haa yaadu. Biyya keenyallee biyya nagaa nu haa godhu, hamaa miqqanyaa sharranyaarraa nu haa cabsu, turtuurraa nu haa eegu. Akkanumatti jaalala walitti deemu haa kennu. Xinnaan guddaa haa beeku, guddaan xinnaa haa beeku. Afaan waliin nu haa beeksisu. Nuullayyee hamaaduu keenyaa mallee akkana jedhe rabbaa'ee malkaan haa jedhu, tulluun haa jedhu. Aleelu.